السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجفتو أردفتو تكية وروت بركات ميديا توك جلد أرقبتن حركة سيدة ما جراتني وانا جيت ندل بني جرابني بني والوتي بنا سنين كم بقى جراتني عيد مبارك بقى جيت نور لنا كبرت الدنيا تو عيد مبارك isiniin jecha akkasuma viidiyoo hedduu osoo isinii waraabin ture jira. Jireenya biyya namaati. Jireenya biyya namaa hedduu takka nama balleessachuudha sababa hojiitiif jaara ramadaanaa wajjini. Har'ammoo haflaa xiqqoo takka qabadhee isinii dhiyaadhee jira hordoftoota kiyya. Haflaan kuni kan nama lamaati. Na wajjin daawwadha. Akkamii haflaa kan jireenya biyya namaa wajjin kaasatan suutura biyyaa keessa ta'u wajjin haflaa bareedaadha jedhee yaada akkam ta'e jechuun jireenya baay'ee ulfaataa keessa waan jirruufi biyyi kun baay'ee ulfaatti garuu alhamdulillah walaka hamda shukruutti shakkaruudha. Mee maal isinitti fakkaate yoo ilaalte? Rakkoo keessatti waan qaban yoo wal yaadatan waan guddaadha. Viidiyoon kun seenamaa fi haa ta'u garuu Koreaadha. Bareedu. Mul'ata akka bareeddi maashaallah tabaarakallah. Keekiin kana fakkaata. Waanuma qabnurraa jechuun waan guddaa miti. Gammachuun qofti waan guddaadha. Akkasumas YouTube kanallee like, subscribe, share gochuun hin dagatinaa. Isiniin jedhaa gaddoota akka galatooma waan nu daawwattaniif. Nama bakka jirtanii akka namatti waanuma qabdanii irraa haflaa walii gootanii wal gammachiisuu hin irraanfatinaa isiniin jedhaa. Kana fakkaata.